Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Har'a irbaata ajaa'ibaa isinii hojjedha. Irbaata ibsii hojjedha. Ibsii garagaru afaan Oromootiin maal akka ta'e naa himte. Afaan Oromootiin dhugamatti hin beeku. Afaan Oromootiin namni beektan ibsii jechuun afaan Oromootiin maal akka ta'e maqaa afaan Oromootiin yoo yaamne ibsiin maal akka ta'e naa himtanii har'a isa hojjedha jechuu irbaataa fi asitti foon najatu dursee naa hukkutte na gargaarte haa galatoomtu. Asitti kororimaadha kuni kororimaa kun immoo harcee ginjibilaati daakuu jechuudha. Kun immoo daakuu qullubbii adiiti. Kun immoo black pepper soogidda yookaan shawoo. Asitti qaaraallee tolfadhe keessaa firee yaasee timaatimii qullubbii fi shunkurtii. Samboodha kaan argitan tibsiyaan hojjedhu har'eela harka wajjin nyaatuuf qophaa'e nu waliin tura. Nabila Dem Nabila nala Bechi nala bay wala ya tawanya tu edda wani ufani keessummaa mana nama dhufte. Okay. Afaan qullaan deebisani. Ayyee kana akkanumatti amma gara xibsichaa deemna na fakkaata. Dhiifneeti Ayyee gara xibsii deemna jechuudha. Maal goona kana qopheeffanne zayitii irra buufanneet foon keen bilcheessinaa jechuudha. Okay, amma zayitii buufanna. Bar hin kennee moo Nabilaan deebtosi? Nabilaan abbaa baay'ee jaalatti. Miskiinni kushiinaa seenillee biraan haftu. Bifti isaatuun bareeda. Mumarraayi yeroo nuun galiin kana nyaatanii waan biraa nyaata. Garuu maqaa ibsii jedhu kana afaan Oromootiin akka gootanillee gootan fida. Fiddanii fida. Akka isin hin gumne maasha Allah ilaali kuni amma bishaan akka ajaa'ibaa keessa annaa godhaara keessa yaasara namni barru akkuma ofii danda'uun akkuma yaa ati maal gite amma ooyila jalqaba irratti goote siistema kiyya maal namaa godha kun hin jiisa. Okay. Yaa namaa jiisa akkasii yoo gogee jedhe immoo siin ta'u beeyta. Yeah, garuan like oil le border retti goda wanna mali la felle border garun dati to kutura fi gara garauni amma mali amma biyyatti moora jala keete ona kanatti ko bichesi la qalte yo jette ege yaada ni rabaafteet moora ayye irush sirra godala ayye jala ankalle heen nammo moorri asii kuni deiti ma fiira so dani durse duuse amma foon keenya ajaa'iba bareedaa gahaa jira. Homaan jedhu maasha Allah. Shunkurtii timaatimii waan barbaachisu dursee kukkutadhee ani maaliif booda fiiguurra waa hundaa qopheeffadhee hojjechuu jedheetu mana keessanitti warri dhiiraallee hojjetan qaamaa miti. Soogidda itti godhanna. Soogiddi in beeyta jechuun tilmaamaan. Tilmaamaan nama akkanatti hin beeka. Okay. Yoo irra tillee rakkoon hin jiru boodatti dabalatuun hin danda'ama. Soogidda daakuu isaa yoo qabaattan irra taruura immoo itti irratu wayya. Amma timaatimii itti goona nuu jiisa timaatimii illee ajaa'iba. Kana nyaattanii qalbifuma isaa akka bareedu. Babi anan kenni
Qullubbii erga itti goone booda maal goona qamanii adda addaa uumama itti gooneet. Shunkurtii yoo ittiin godhattu? Shunkurtii boodarra yoo itti gooten bareechisa. Boona biilaan bishaan naa kenninaan jettee bishaan kennaaf amma bakka bishaan naa fidattee dhufte soorii. Isi bishaan kennaa fi naawusi amma bishaan ageessii kennuuf. Maaliif kaameraamaaniin anaa bishaan naa kennite? San booda maal goona shunkurtii keenya itti godhannaa jechuudha. Shunkurtiin dhumarra yoo itti godhan maal godhaa hin bareechisa. Bifallee hin bareechisa. Yoo nyaatanillee akkasuma namatti tola baay'ee. San booda kana erga itti goone booda qadaanneeti bishaan xiqqoo isiirra buufna maaliifi haanuu laafu baay'ee haanuu laafu waan ta'eef shunkurtiillee xiqqoo takka nuwaa jedhu ka ol kaka'e kun akka gadi deebi'u jechuudha. Okay, bishaan xiqqoo irra buufna. Akkasuma isii guddiftan. Garuu jiidhaan hojjedhu jedhamte waan jiidhaan hojjedhu. Amma hin jiidha. Kun already jiidha. Ayyee laallaa miti. Nyaata kana laali. Hin aleshitu osoo hin aleshitu liqimsite. Laallaga. Amma itti qadaannee takka haga inni onnaa jedhu haga inni nu bilchaatu ol gahu qaaraa keenya kukkunna jechuudha. Okay. Okay, amma qaaraa kukkutannaa ani qaaraa shukkaa fayyadama. Hin sodaata. Hin sodaadha na gurdi. So dizaayinii barbaaddan itti baasuu dandeettanii. Wow. Kana kunoo shaffaadhallee gootanii. Isti dheeraadha qaaraan kee kun agartee amma? Isti dheeraadha hin gabaabbannee harkallee booda yoo deemtanii dhiqattan. Sisteema kana koppii godhaan amma booda maaliif ani harkaan fayyadama yeroo hedduu. Yaa kun akkanumatti fayyadamtan jechuudha. Kana harka kennan tokko maaliin jedhu. Wow. Ajaa'ibaati. Maashaallah ajaa'ibaati amma maal godhaa dhadhaa irra buufannaa xiqqoo dhadhaan kun maal godhaa namni isaallee sirrii namatti tola. Kun shunkurtiin reefu ol kaka'ee qoree fakkaatu sun amma gadi deebi'eera. Argitanii itti qadaannee waan akka waan turre gadi deebi'eera. Kan booda maal goona qaaraa keenya itti goona jechuudha. Qaaraa itti godhan. Qaaraa hin baay'ifne akka humna keessaniitiin micoggaarraan akka nama xiqqeenu. Soogidillee bareedaa. Inni isaa akka ajaa'ibaati. Labii laayin kuftu. Meeshaa maraatu. Ajaa'ibaati amma takkatti qadaadannaa nyaanni keenya qopheessinee walitti deebina jechuudha. Gorora keessan qabadhaa hoota. Maashaallah ka amma geessinee mee ilaalla. Baafnee jechuudha. Bismillah. Kana nyaatanii jiidhina isaa yettamu. Bareedina isaa yettamu. Akkana godhaniiti. Mixmixaa mittisnii qica moo jara? Booda. Ayaatti qicire. Mittisnii qica. Booda mixmixaa keessan sunna. Maatiin waan nyaannuuf tirii tokkocharra qopheeffannaa. San booda maal godhanii
nama isaa laallalaal. Yaa argitee qarqara kanaan eeleen kiyya buddeena ijattiin gootu. Bismillah. Ijaan qaban jedhana. Eeleen biyya kanaa osoo inni godhe buddeena. Buddeen tokkocha nama shanii nyaatan buddeena inni godhe. Bismillah. Enggak. Ajaa'ibaati wallahi maashaallah mi'aaya daqiiqaa muraasa ta'ee daqiiqaa 20 akkana yoo isin fudhate mana keessanii hojjetattanii nyaatuu dandeettanii kana kaa isin barsiisuuf osoo hin taane Just funny. namaa fi Muya makan kee agarsiisu akka helpni gosa. hojjedhee danda'amu hin danda'u jedhee ofuma laaluuf waan ta'eef asumaan immoo sheer isinii godhuuf waan ta'eef kanaaf maashaallah Akka booharanii fi miree maamiltoonni kenna yeroo hunda barsiisu miti yeroo garii bohaarsiisuun isin jira. Gaarii kanaaf foon kana laalee amma illee itti nyaannu mi'aa isaa immoo isaantu beeka warra nyaatu beeka booda. Hayyee amma haa gege nagaa dhaammadhu ka. Kanaaf galatoomaa isin jaalannaa waan nu daawwattaniif guddaa isin galateeffannaa. Video biraatiin hanga walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, share, subscribe nu gochuun dagatina. Bye. Bye bye.